kadhataa tokkotu ture. Namni kun waggaa 30 oliif daandii gubbaa taa'ee kadhataa ture. Guyyaa keessaa gaaf tokko namichi keessummaan kara deemaan tokko achiin osoo darbuu namichi kadhataan kun qarshii akka inni kennuuf isa kadhate. Namichi kara deemtichis qarshii siif kennu hin qabu. Haa ta'u malee saanduqni xiqqaan atirra teessu kun maalidha jedhee gaafate. Kadhataan sunis homaayyuu miti saanduqa duriidha. Saanduqa kanarraa ergan of baree galee bara koo guutuun irra taa'an ture jedhee deebiseef. Kara deemtichi haa ta'u malee saanduqa kana bantee waan keessa jiru ilaaltee beektaa jedhee gaafate. Kadhatichis deebisee tasumaa banee ilaaleen beeku. Maal na fayyada keessa isaa homti nuun jiru jedhee deebiseef. Mee banii ilaali jedhee gaafate. Kara deemaan sun namichi kadhataan sun cuftuu saanduqa sanaa cabsee banee yeroo laalu waan ajaa'ibaa arge. Saanduqni namichi bara dheeraa irra taa'ee kadhachaa ture warqeedhaan guutu ture. Kitaaba Eckhart Tolle The Power of Now jedhu irraa fudhate.